Nagaan kun jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanii fi haala jirtan keessatti isin haa dhaqqabu. Maqaan koo Shumii Garbicheen jedhama. Egaa Orotex YouTube chaanaalii waa'ee koompuuteraa fi itti fayyadama koompuuteraa, waa'ee teknooloojiiwwan haaraa jiran, waa'ee moobaayilaa fi itti fayyadama moobaayilii fi rakkoolee yeroo elektirooniksii fayyadamu nuun mudatanii fi akkasumallee furmaanni isaanii maal ta'uu qaba kan jedhu san kan irratti waliif qoonnu jechuudha. Ergan kana jedhee viidiyoowwan darban keessatti waa'ee koompuuteraa, koompuuterri maal akka ta'e, kompoonentoonni koompuuteraa maal akka ta'an, Computer unity jennee kan nuti beeknu isaan kam akka ta'anii fi tokko computer unity keessatti kan ilaallisan guutummaa isaatti waliin baranneerraa jechuudha. Guyyaa irraa kan nuti waliin ilaallu dandeettii bu'uuraa koompuuteraa yookaan computer skill kan jennu introduction partii isaa keessaa kutaa arfaffaarra geenyeerraa jechuudha. Kutaa sadan darban ilaalchisee viidiyoowwan darban daawwattanii hubachuu waan dandeessaniif gabaabsee isinii kaasuuf garuu kutaalee darban keessatti koompuuterri maal akka ta'e, koompuuterri kompoonentoota meeqa akka qabu, koompuuter unit jennee kan nuti waamnu maal akka ta'anii fi unitoonni tokkoon isaanii immoo maal akka ta'an guutummaatti ilaallee turre jechuudha. Guyyaa irraa kutaa arfaffaa keessatti kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe akkuma isiniif beellameen deeme sana waa'ee sooftuweeriitii jechuudha. Viidiyoo darban keessatti haardweeronni yookaan kompoonentii koompuutera keessaa haardweer kan jennu maaliif akka nu fayyadu, haardweerii maal akka ta'e guutummaatti ilaallee turre jechuudha. Guyyaa irraa garuu sooftuweeriin maayinni kan jedhu irraa kaasnee tokko isaa gad fageenyaa waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Sooftuweerii jechuun instructionii yookaan koompuuterri keenya akka functional ta'u instructionii kan kennu jechuudha. Definition isaa bakka kanatti akkuma argitan software is a generic term for organized collection of computer data and instruction often broken into two major categories. Egaa software instructionii kan data koompuuteraa kan jennee waamnu bakka lamaatti qoonnee kan ilaallu jechuudha. Softwarein akka gabaabumatti hardwarein keenya instructionii sana fudhatee akka functional godhuuf kan nu gargaaru jechuudha. Yookaan instructionii kan kennu hardware paartoota arginee jirra. Hardware paartii sana akka wal dubbisanii wanta nuti hojjennu sana hubatanii akka isaan firii nuuf kennaniif kan godhan sooftuweerota kanatu gidduu jira jechuudha. Sooftuweerii bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. System software and application software kan jennu. Egaa isaan kun gosoota sooftuweerii gurguddoo lamaa jechuudha. Isaan kan tokkoon ilaallu. System software jechuun gabaabumatti maqaan garbiraan operating system jennee kan nuti waamnu. Inni kun egaa kan inni nu fayyadu control gochuudhaaf, kompuuteroota keenya control gochuudhaaf, integrating and managing individual hardware components of the computer system. Kana jechuun hojii hojjennuu fi individual hardware kompoonentoota koompuuteraa jennee hardware kompoonentii jennee armaan dura viidiyoo keessatti ilaalle kanneen akka maawuzii, kiiboordii, input device'oota jiran, output device'iin sana kaayyoo hojjechuu qabanii sanaaf akka hojjetaniif kan nu gargaaru yookaan instructionii kan kennuuf softwareii kana jechuudha kan control godhu. Isaan kun egaa fakkeenyota operating system kan jennu kan hundi keenya yeroo baay'ee dhageenyuuf beeknu
Windoon fakkeenyaaf Window 7, Window 8.1, Window 10 jennee kan nuti maqaa isaa waamnu Window jedhamanii kan waaman hundi isaanii fakkeenya operating systemii eti. Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac operating systemii kan jennu DOS isaan kun fakkeenyota operating systemii keessaa warra muraasa jechuudha. Inni garbiraan kan inni lammaffaan application software jennee kan tuwaamu. Application softwarein hojii hojjechuu qabnu raangoone akka hojjennuudhaaf yookaan specific taskii hojjechuu qabnu kan hojjechiisuu danda'an jechuudha. Bakka kanatti kan nuti hubachuu qabnu operating systemii ta'anii yookaan system software kan nuti jennu hardware keenya kan control godhu integrate kan godhu jenneera. Kana jechuun hardwareonni keenya component computeraa kan ta'an functional akka ta'aniidhaaf kan godhan operating systemidha. Operating systemiin qabnu taanaan hojii tokko illee hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Application softwarein garuu specific taskii akka hojjennuuf fakkeenyaaf calculationii hojjechuu barbaanne computerri keenya yoo calculator yookaan applicationii calculatorii yoo qabaate qofa kan nuti hojjechuu dandeenyu. Kanaafuu calculatoriin sun applicationii specific taskii yookaan taskii tokko akka raawwannuuf nu gargaaranii jechuudha. Isaan kana kan nuti application software jennu. Kanaafuu application software jennee kan nuti waamnu Microsoft Office nuti fayyadamnu. Office Word'tiin kan fayyadamnu, Excel, PowerPoint, Outlook kan jennu isaan kun purpose yookaan specific taskii ittiin nuti fayyadamnu kun application software jedhamanii waamamu. Akkasumallee internet browser jennee kan nuti fayyadamnu Explorer, Firefox, Safari, Chrome jennee kan nuti waamnu applicationonni nuti desktop irratti yookaan computer keenya irratti feenee taskii barbaadnu yookaan hojii barbaadnu san hojjechiisuudhaaf itti fayyadamnu hundi isaanii application software jedhamanii waamamu jechuudha. Egaa bakka kanatti akka sirii galuu danda'utti system software jennee kan nuti waamnu maali? Application software kan jennee waamnu immoo garaagarummaan gurguddoon isaanii maali kan jedhu bakka shanitti qoodamee akkuma viidiyoo kanarratti argitaniin system software maal hojjeta, application software kan jennu maal hojjeta kan jedhu garaagarummaa isaanii bakka kanatti gabaabseen isinii dhiyeessuu yaaleera. System software kan nuti jennu jalqaba irratti system software is used to operating a computer hardware. Hardwareota computeraa hundayyuu kan operate godhu akka hojjetan kan godhu system software jennee kan nuti waamnu jechuudha. Application softwarein garuu useriin hojii hojjechuu barbaadu sanaaf kan isa dandeessisu applicationii tokko yookaan useriin keenya taskii tokko perform gochuuf kan nuti fayyadamnu application software jennaa jechuudha. Inni lammaffaa system software are installed on the computer when operating system is installed. System software jennee kan nuti waamnu gaa operating systemiin gaafa fe'amu yookaan window yeroo feenu jechuudha. Yeroo baay'ee window waan fayyadamnuu fi window, Linux, Ubuntu maal kan jedhaman jiru. Garuu isaan kun operating systemiin kan jennu computer keenya irratti kan inni fe'amu yeroo operating systemoota fayyadamnu feenu jechuudha yookaan computer keenya guutummaa isaatti format goone yeroo window garbiraa yookaan operating systemii garbiraa feenudha. Application software are installed according to users requirements. Egaa application software immoo fayyadamaan keenya fedhii inni qabu irratti hundaa'ee application isa gargaaru qofaa yeroo fe'atu jechuudha. System softwarein yeroo computer isaa operating system irratti fe'amu waliin fe'ama. Garuu application software kan jennu wanta gargaaramuu qabnu user interest irratti hundaa'etu fe'ama. Inni sadaffaan user
does not interact with system software because it works in the background. Kana jechuun operating systemii wajjin useriin wal qunnamtii hin qabu yookaan waliin dubbisu jechuudha. Interact waliin godhu system softwarein karaa duubaati yookaan background irraan hojjeta. Userii yookaan fayyadamaa kompiitara sanaan fayyadamu wajjin interact tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Operating system yookaan system software jennee kan waamnu isaan computer hardware partii keenya wajjin wal dubbisu akka hardwareonni keenya yookaan componentiin computer keenya akka isaan functional ta'an kan gargaaran malees userii wajjin contact hin qabanii. Application softwarein garuu userii keenya wajjin contact qaba. Kana jechuun interface garaa garaa bantee sirraa waa tokko kan eegu ergasii waan tokko kennitanii moo result isaa yookaan firii isaa kan isiniif kennuu dandeessu application software jennee kan itti waamnu. Gabaabumatti viidiyoo kanarraati kan isin hubattan garaagarummaa ijoo system software fi application softwarein qaban sana ifatti kan kaa'ame jechuudha. Bakka kanatti application software jennee kan itti waamnu salphaamatti geemii garaa garaa kompiitara keenya irratti feenee fayyadamnu kun application software jalatti waamamu. Spreadsheet yookaan Excel, word processing, database, internet browser jennee kan itti waamnu hundi isaaniiyyuu yookaan magariisaan kan colored ta'anii jiran kun application software jedhamanii waamamu. Gidduurra kan jiru yookaan gara gidduurra kan argamu system software kan jennu operating system yookaan utility kan jennu driveroota garaa garaa internet driverii ta'uu danda'a, full computer driverii ta'uu danda'a. Isaan utility jedhamanii waamamu. Isaan kun lamaan system software yookaan operating system wajjin kan wal qabatanidha. Gidduurratti kan argamtu hardware jedhamee kan nuti waamnu CPU, diskiin, mouseen, printerin isaan kun hardware partiidha jechuudha. Hardware partiin kun kan inni functional ta'u yoo operating system kun feenedha. Operating systemiin yoo fe'ame application software keenya fe'uu dandeenya jechuudha. Inni kun orderii isaatiin kaa'uu yaalameera jechuudha. Erga kana jennee meejerimentoonni akka kompiitaraatti nu gargaaran jiru. Bakka kanatti kan isin argitan unit of measurements kan storage yookaan storagein nuti kompiitararraa qabu yookaan mobaayilii jechuu dandeessu. Storagein keenya maaliin safarama yookaan unity maaliin safarama kan jedhudha. Bakka kana liistii isaa baayitii fi kiloobayitii meegaabayitii jedhee liistii isaa isinii kaa'ee jira. Bakka kanatti gaamsatti kan isin hubachuu danda'u qabdan unit of measurementii storageif kompiitaratti yookaan maashinii irratti fayyadamnu ni jalqaba biitii kan jennu 0 fi 1 kan beekaman yookaan biit kan jennee waamnu 0 or 1 jennee kan beeknudha. Baayitiin 8 bit kana jechuun ni tokko irratti hundaa'a jechuudha. Baayit kan jennee waamnu abbreviation isaa biitiin bakka bu'a. 8 biitsii ta'a baayitiin tokko. Kiloobayitiin 1024 baayitiitiin kan lakkaa'amu kun normaalii bal'inaan argattu marsariitii garaa garaarraa yookaan websaayitii garaa garaarraa cheenjota isaanii yookaan baayitiin tokko maaliin ibsama, kiloobayitiin maaliin ibsama kan jedhamu garuu gabaabumatti bakka kanatti kan tarreeffamanii jiran yuunitii safartoo stoorejii nuti kompiitara keessatti fayyadamnu jechuudha. Ittaanee kan jiru unit of measurementii kan speediiti. Kompiitarri keenya speediin isaa yookaan saffisni isaa maaliin safarama kan jedhu san saffisa kompiitara keenya yeroo baay'ee yeroo bittaa raawwannu yookaan kompiitara bituu gaafa deemnu inni kun wanta beezikidha jechuudha. Koorii meeqadha? Speediin isaa ammami jennee yeroo gaafannu isaan kanaan safarama jechuudha. Speediin yookaan ariitiin CPU'n ittiin hojjetu hertiz jedhamee kan waamamu kan inni safaramu. Hertizii tokko jechuun yookaan 1 hertz jennee kan nuti waamnu
1 cycle per second. Secondii tokko irratti saayikilii tokko kan hojjetu yookaan marsaa tokko kan executionii raawwatudha. CPU'n egaa computer speedii jedhamee kan waamamu yookaan ariitiin CPU qabu ariitiin computer keenya yookaan saffisatti computerri keenya hojii hojjetu san kan ittiin hubachuu yookaan baruu dandeenyu jechuudha. Kanatti aansee kan jiru computer classification kan jennu yookaan qoodamiinsa kompiitaraa kompiitara akkamitti qoqqoodna kan jedhu san egaa qoodamiinsa kompiitaraa kana yookaan computer classification kana kan nuti irratti depend taanee hojjennu ni jalqabaa saayizii isaanii irratti. Saayizii yeroo jennu guddina isaanii haga kompiitarri sun saayizii maal qabaa kan jedhu sana irratti hundoonee kan ilaaludha. Ni jalqabaa personal computer kan jennu PC jennee kan waamnu workstation, mini computer, mainframe and super computer jennee kan nuti waamnu saayizii yookaan guddina computer sana irratti hundoonee kan nuti classify yookaan qoodnu jechuudha. Egaa isaan kan classificationii computeraa kana tokko tokkoon gaafa laallu garaagarummaan isaa maayinii kan jedhu baruudhaaf personal computer yookaan PCs kan jennu xiqqaadha. Kan inni useriin inni al takkaatti irratti fayyadamuu danda'u singiliidha yookaan nama tokko qofatu al takkaa PC sana irratti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf biiroo keessanitti yookaan lafa hojjettanitti PC tokko qabattanii yoo ta'e laaptooppii isaa jennu yookaan deeskitooppii tokko qabattanii yoo ta'e saayiziin isaa xiqqaadha. Warra kaanirra deebi'ee yeroo ala isin fayyadamtan namni gara biraan kompiitara sana irratti saatii wal fakkaataatti hojjechuu danda'u jechuudha. Kanaaf kan nuti single user computer based on microprocessor kan nuti jenneef jechuudha. Inni itti aanu workstation jennee kan waamnu immoo taayippii kompiitara keessaa yookaan classification kompiitara keessaa isa lammaffaati. Inni kun powerfulidha. Single user computeridha. Inni kunis al takkaa kan fayyadamu namni tokko akkaataama personal computerii wajjin wal fakkaata garuu performaansii guddaa qabu yookaan paawarii guddaa qaba. Akkasumallee higher quality monitorii isaa irratti gaafa display godhu high quality qabaachuu isaati kan adda isa godhu jechuudha. Inni sadaffaa mini computer jennee kan nuti waamnudha. Mini computeriin egaa multi user computer. Kana jechuun al takkaa mini computer jennee kan nuti waamnu multi user computeridha kan jennu yeroo wal fakkaataa keessatti namoota baay'eetu computer kana simultaneously yookaan saatii wal fakkaataatti nama 10 hanga 100tti wanta sana access gochuu danda'a yookaan al takkaa fayyadamuu danda'a jechuudha. Mainframe jennee kan nuti waamnu powerfulidha. Akkasumallee multiple userii al takkaatti keessummeessuu kan danda'udha. Super computer kan jennu extremely fast baay'ee faastii kan ta'e yookaan ariitiin isaa baay'ee faastii kan ta'e dhibbaatii hanga miliyoona instructionii per second secondii tokko keessatti instructionii miliyoonaan lakkaa'aman kan perform gochuu danda'u yookaan hojjechuu danda'u jechuudha. Faastiidha jechuudha baay'ee. Egaa isaan kuni classification computeraa size isaan irratti fi userii isaan qaban irratti yookaan paawarii isaan qaban irratti hundaa'ee classification nuti gargar qoodnee ilaalledha jechuudha. Egaa yeroo classification kana hojjennu classification kun kan inni nu gargaaru classification kana irratti hundoonee wantoota nu barbaachisan bituudhaaf beekuudhaaf isaan kuni garaagarummaan isaanii maaliin compare ta'a kan jedhu san tokko pricing isaanii baay'ee garaagara. Ni lammataa processing speed yookaan CPU speediin keenya baay'ee garaagarummaa qabaata. Storage capacity yookaan hammi storage yookaan bakka kuusaa isaan qaban baay'ee garaagarummaa qabaata.
powerfully ta'uu dhiisuu isaaniitu adda adda baasa. Single userii fakkeenya personal computer kan nuti jenne workstation kan nuti jenne single userii jedhamanii kan waamaman yookaan al takkaatti namni tokkotu fayyadama. Kaampaaniin tokko garuu al takkaatti multi userii waan qabaniif sana filachuu yoo barbaadan user type isaan fayyadaman computer size fi kaampaanii size keenya irratti hundooneetu classification computeraa kana compare gochuu dandeenya jechuudha. Amma immoo karakteriin isaa maayinni computeriin keenya amalli computerri qabu maalidha jennee ilaaluu fi computerri amaloota gurguddoo 5 qaba. Jalqabaa SPD, inni lammaffaa accuracy, sadaffaan diligence kan jennu, arfaffaan storage capability fi shanaffaan versatility kan jennu kun amaloota yookaan characteristics kan jennee nuti waamnu 5 kan computerri qabudha. Isaan kana tokko ilaaluuf egaa amaloota computer keessa speed yeroo jennu saffisa inni qabu irratti hundoonee yookaan computer can process data very fast at the rate of millions of instruction per second. Secondii keessatti instructionii miiliyoonaan lakkaa'aman perform gochuu danda'a yookaan dalaguu danda'a jechuudha. Speedii baay'ee qaba. Accuracy'n qulqullina computer egaa hojii hojjetu waan nuti itti kennine qulqullinaan kan hojjetudha. High degree of accuracy qaba jechuudha. Accurately hojjetaa jechuudha. Diligence kan jennu immoo yeroo dheeraa hojjechuu danda'a akka namaa hin dadhabu. Dadhabbiin ittiin beekamu yookaan akka namaatti dadhabee hojii dogoggoraa yookaan sa'aatii 24 computer keenya saaqnee hojjechiisuu yoo barbaanne computer keenya hin dadhabu jechuudha. Nama dadhabee dhiisa yoo ta'e malee computer keenya hin dadhabu yookaan amala isaa keessaa isa guddaati inni kun jechuudha. Inni garbiraan storage capability dha. Inni kun instructionii fi data kuusuudhaaf storage capability yookaan bakka kuusaa kan ofirraa qabudha. Bakka kuusaa qabaachuun isaa kun amala isaa keessaa isa garbiraadha. Versatility kan nuti jennu immoo yeroo tokko keessatti hojii garaa hojjechuu isaati. Kana jechuun computerri yeroo wal fakkaataa keessatti dalagaa garaa hojjeta. Nam tokko yeroo tokko keessatti waan tokko duwwaadha kan inni perform gochuu danda'u yookaan dalaguu danda'u. Computerri garuu yeroo wal fakkaataa keessatti wantoota garaa hojjechuu danda'a jechuudha salphumatti. Inni kun amaloota computeraa kan jennee waamnu 5. Egaa kanatti aansinee kan nuti ilaallu computer virus kan nuti jennu. Inni kunis sooftiweerota wajjin wanta wal qabatuu fi bakka kanatti ilaaluun murteessaadha. Yeroo baay'ee kaampaanii garaa keessattis yookaan sadarkaa nama dhuunfaatti vaayirasiin computer keenya attack yoo godhe baay'ee rakkannaa, faayilii baduun jira, wanti garaa jira waan ta'eef computer virus jennee kan nuti waamnu kun eenyu faadha? Maal hojjetu? Akkamitti hojjetu? Kan jedhu san bakka kanatti ilaalla jechuudha. Computer virus jennee kan nuti waamnu walumaa galatti vaayirasiin imeelii wajjin dhufanii jiru. Trojan horses virus kan nuti jennu, worms kan jennu jiru. Isaan kun taayipoota yookaan gosoota vaayirasootaa keessaa warra muraasa ta'anidha. Isaan kana tokkoon ilaaluu dandeenya. Virus kan jennu gamsaatti appilikeeshinoonni yeroo diizaayin ta'an application programmiin yeroo diizaayin ta'an akkaataa programmiin sun destroy ta'uuf applicationii garbiraa irratti hojjetu jechuudha. Kana jechuun a computer virus is an application program designed and written to destroy other program. Programmii
ofiisaas pirogiraamii ta'ee garuu pirogiraamiin sun pirogiraamii garbiraa kompiitara keenya keessaa qabnu akkaataa distirooy gochuu danda'u jechuudha kan inni diizaayinii ta'u. Vaayirasiin egaa a piece of software that piggybacks on real program kana jechuun small piece of software dha. Vaayirasiinis egaa bifa softwareetiin kan inni hojjetamu garuu softwareii ta'ee Programmii waan sirrii hojjetu yookaan real programmii keenya akkaataa miidhuu danda'uun yookaan attack gochuu danda'uun kan hojjetame jechuudha. Gabaabumatti vaayirasiin ragaa yookaan appilikeeshinii garbiroo nuti kompiitara keenya irraatii qabnu nu jalaa akka balleessuuf yookaan akka attack godhuuf programmii ta'ee programmiilee garbiraa kompiitara keenya irraa qabnu kan attack gochuu danda'u jechuudha. Pirogiraamiidha ofiisaa garuu pirogiraamii ta'ee pirogiraamota garbiroo hojii kan taaskii garaagaraa itti fayyadamuu dandeenyu kompiitara keenya irraa kan attack nu jalaa godhu yookaan hojii ala kan godhu jechuudha vaayirasiin. Email virus kan jennu egaa imeelii wajjin attach godhamanii gara keenyatti kan ergaman bifa meeseejiidhaan karaa imeelii isa kana of eeggannoo kan gochuu qabnu namoonni naannoo imeelii fayyadamnu imeelii gaafa nuuf ergamu qaama nuuf ergame maal akka ergame jalqaba osoo hin bariin imeelii nuuf ergamee jiru sana attach wanta godhamee nuuf ergame sana yoo hubanne vaayirasiin sun gara kompiitara keenyaatti seenuu danda'a jechuudha. Inni kun egaa ofii of baay'isaa kan deemudha. Ofuma isaa victimii email adreesii book godhee gara keenyatti kan ergudha vaayirasii taayipiin kun yookaan karaa imeelii gara siistema keenyaa yookaan gara kompiitara keenyaa vaayirasii dhufudha. Trojan horses virus kan nuti jennu inni kun simply computer programmiidha. Computer programmii ta'ee Programmii garbiraa yeroo tiraajanii kana wajjin sooftiweerii wal qabatee jiru gaafa instaal goonu instaaleeshinii gaafa hojjennu gaafa raan godhu warroota kaan jiran yookaan programmii warra kaan hafanii kompiitara irra jiran sana damage kan nu jalaa godhu jechuudha. Damage kan godhu appilikeeshinii yookaan kompiitar pirogiraamii ta'ee pirogiraamota garbiroo kompiitara keenya irra jiran yeroo feenu damage kan godhu keessaa vaayirasii baay'ee hamaadha jechuudha. Worms kan jennu kunis a small piece of software that uses computer networks and security holes to replicate itself. Inni kunis meel vaayirasii wajjin yookaan imeelii waliin ka'u wal qabatu yookaan intarneetii fayyadamee imeelii gara keenyatti ofuma isaa of ergee yeroo imeelii sanas bantee laaltu vaayirasiin suni maashinii qabatte yookaan kompiitara kee kan miidhudha. Haaluma sana fakkaatuun wormsiin kunis karaa neetworkii fayyadamee kompiitara neetworkii fayyadamee security hoolii yookaan karaa intarneetii saaqee gara kompiitara keenyaa kan ofiisaa replikeet yookaan of baay'isaa gara kompiitara garaagaraa seenuu kan danda'u jechuudha. Wormsiin kuni karaa kompiitara neetworkii yookaan neetworkii fayyadamee vaayirasii of baay'isaa maashinii garaagaraa tuquudha jechuudha. Egaa yeroo kana wanti isin beekuu qabdanii vaayirasota gama neetworkiidhaan dhufan sana hambisuudhaaf faayiroolii oon gochuun baay'ee beezikidha yookaan baay'ee barbaachisaadha. Isaan kana kan warra neetworkii wajjin wal qabatan jechuudha. Malicious software kan nuti jennu garuu bakka kanatti egaa malicious softwarein vaayirasiin miidhaa inni fidee dhufu keessaati yookaan vaayirasii qaba kan jennu. Kompiitarri keenya yookaan maashiniin keenya vaayirasiitiin miidhameera jennee kan nuti yaaduu yookaan beekuu kan nuti dandeenyu inni jalqabaa
storage capability keenya baay'ee gadi buusaa yookaan lack of storage capability kan jennu. Inni garbiraan decrease in the speed of executing program. Programmii keenya speedii yookaan ariitiitti hojjechuu danda'u irraa gadi buusaa. Error message nuti hin eegne display godha. Siistema keenya illee nurkatti dhaabuu danda'a jechuudha. Isaan kun miidhaa vaayirasiin yookaan kompiitariin vaayirus jennu kun kan miidhaa qaqqabsiisan maashinii keenya irratti yookaan kompiitara keenya irratti isaan qaqqabsiisan keessaa kanneen muraasa jechuudha. Erga kana jennee egaa vaayirasii kana dhabamsiisuudhaaf yookaan xiqqeessuudhaaf kompiitara keenya irraa maal gochuu qabnaa kan jedhu san tiippii 5 bakka kana akka dabalataatti akkasiin hubattaniif bakka kanatti kan dabalame. Inni jalqabaa imeelii soorsiin isaa hin beekamne yookaan imeel gaafa isinii godhamu otomaatikaalii otoo hin baniin balleessuu danda'uu qabdu. Abbaa isaa kan hin beekne akkasumaan banuun sirrii miti jechuudha. Soorsii hin beekamne irraa kan dhufu san imeelii banuurra soorsii isaa hin beeknu taanaan otomaatikaalii balleessuutu irra jiraata. Inni garbiraan faayilii yeroo intarneetii irra daawunlood godhu warroota seerawaa ta'an yookaan beekamtii kan qaban kaampaanii beekamtii qaban yoo beekne ta'e yookaan soorsii isaanii beekna yoo ta'e qofa intarneetii irra daawunlood gochuu qabna malee waanuma argine daawunlood goona yoo ta'an vaayirasiin appilikeeshinii nuti daawunlood gochaa jirru sana faana gara kompiitara keenya waan dhufuuf eeggannoo nu barbaachisa jechuudha. Inni garbiraan antiivaayiresoota sooftiweerii kompiitara keenya irraa qabnu yeroo yerootti update gochuun irraa eegamu jechuudha. Yerootii gara yerootti vaayirasii amala garaa garaa qabutu uumamaa deema waan ta'eef isa kana dhabamsiisuudhaaf immoo antiivaayirasii san yeroo yeroodhaan upgrade gochuu danda'uu qabna. Inni murteessaaniif inni baay'ee barbaachisaan immoo backup your file. Faayilii keenya baakaappii qabachuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo vaayirasiin maashina keenya yookaan kompiitara keenya attack godhee ragaa nu barbaachisan baay'ee dhabuu keenyarra yeroo yerootti external storage irratti filaashii ta'uu danda'a, external hard disk ta'uu danda'a. Isaan sanatti yeroo yeroodhaan faayila keenya baakaappii qabachuu danda'uu qabna jechuudha vaayirasii irraa oolchuudhaaf. Egaa hanga har'aatti yookaan paartiidhaan qoodeentaniin isin biraan ga'aa kan ture wantoota ka'umsaaf ta'an yookaan bu'uuraalee kompiitaraa jennee kan nuti waamnu yookaan beezik kompiitar skiil kan jennu keessaa definishinii kompiitaraa irraa kaanee hanga paartii inni qabu yookaan kompoonentoota kompiitaraa hunda isaaniiyyuu yookaan sooftiweerii fi haardweeriin maal akka ta'an, haardweerii keessatti qabiyyee maal akka jiruu fi sooftiweerii keessa immoo qabiyyee maal akka jiru waliin ilaallee jirra. Tiitoriyaalii itti aanee dhufu appilikeeshinii tokko warra beezikii ta'an kompiitara irratti akkamitti akka fayyadamnu yookaan Microsoft Office akkamiin akka fayyadamnu qabiyyeen isaa maal akka ta'e yeroo itti aanu isiniif qabadheen dhiyaadha. Hanga irraatti kan ilaallee waa'ee kompiitaraa, waa'ee haardweerii fi sooftiweerii ilaalchisee kana fakkaatan hanga irraatti kan waliin ilaallee yeroo dhufu waa'ee Microsoft Office qabadheen isinii dhiyaadha. Yaada yoo qabaattan karaa imeelii karaa naaf erguu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole irraatii barnoota yoo argattan subscribe, comment, like, share gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.